waggoota shanan darbanitti dameen geejjibaa fi loojistiksii fooyya'ina guddaa agarsiisuu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii beeksise. oduu maddeen alaatiin Iraan biyyoota garaagaraa keessatti iddoolee gareeleen shororkeessitootaa mandheeffatan jette haleeluu beeksifte. harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV afaan Oromootirraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. oduu kana dursuun turtii kanan si waliin taasisu anta farii gammeeti nu waliin tura. Raayyaan ittisa Itoophiyaa hidhannoowwan ammayyaa daangaa qilleensa Itoophiyaa aggaamii kamirraayyuu tiksan hidhachuu akka itti fufuu beeksisee jira. humni qilleensa Itoophiyaa marsaa duraatiin jettiiwwan ammayyaa SU 13 jedhamanii fi xiyyaarota waraanaa nammalee hidhachuun Itaamaajoor Shumiin waliigalaa humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa himanii jiru. Taammana Girmaa dabalata oduu kana akka itti qindeesse. Raayyaan ittisa Itoophiyaa hidhannoowwan ammayyaa'oo daangaa qilleensaa Itoophiyaa aggaamii kamirraayyuu tiksan hidhachuu akka itti fufu ibsameera. Humni qilleensaa Itoophiyaa marsaa duraatiin jettiiwwan ammayyaa'oo Su-30 jedhamanii fi xiyyaarota waraanaa nammalee hidhateera. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa hojiileen raayyaa ittisaa hidhannoo ammayyaawaan caalmatti cimsuu bal'inaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. አውሮፕላኖች የአምስተኛ ትውልድ አውሮፕላኖች ናቸው። xiyyaaronni kunneen xiyyaarota dhaloota shanaffaati. xiyyaarota kana dura qabnurraa adda. xiyyaarota yeroo ammaa addunyaarratti filatamoo ta'an keessatti kan ramadamanidha. ምርጥ ኤርክራፍት ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ነው። jettiiwwan waraanaa dhaloota shanaffaa fi xiyyaaronni nammalee humni qilleensaa Itoophiyaa hidhate humna raayyichaa caalatti kan cimsan ta'us dubbataniiru. hojiin raayyicha hidhannoo ammayyaan cimsuu kunis caalmatti cimee kan itti fufu ta'uu Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ibsaniiru. ዛሬ መጥተን ያየናቸው hidhannoowwan har'a dhufne ilaalle kun marsaa jalqabaatiin kan nu dhaqqabanidha. hidhannoowwan ammayyaa daangaa qilleensa Itoophiyaa tiksan hidhachuun keenya cimee kan itti fufu ta'a. ይመጣሉ። Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa gama isaaniin jettiiwwan haaraan humni qilleensaa hidhate kiyyoowwan diinaa haala salphaan barbadeessuuf kan dandeessisan ta'uu himaniiru. ወደፊትን የአየር ኃይል የውጊያ በፍጥነትና በጥራት መፈጸም የሚያስችል humna namaa aggaamii kamiyyuu saffisaa fi ga'umsaan qolachuu dandeessisu misoomsaa jirra. gama hidhannootiin isa duraan qabnu haaromsuun fooyyessuun akkasumas hidhannoowwan haaraa mootummaan dabalamuu qabu jedhee tarsiimoodhaan murteesse amma hojiirra oolchuun waan dabalatuuf kun hundi walitti dabalame sadarkaa hidhannoo humna qilleensaa keenya sadarkaa olaanaadhaan guddisaa jira. የአየር ኃይል የትጥቅ ደረጃም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው። humni qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarota waraanaa nammalee sadarkaa tarsiimawaatti hidhachuu isaas Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ibsaniiru. ኦፕሬሽናሎችን ነው የታጠቅነው። ኦፕሬሽናል ማለት ደግሞ ቢያንስ የኢትዮጵያን ቆዳ ስፋት መሸፈን የሚችል hidhannoon keenya ኦፕሬሽናላwaadha. ኦፕሬሽናላwaa jechuun ammoo yoo xiqqaate bal'ina lafa Itoophiyaa uwwisuuf kan danda'u ga'umsaa UAV'ti kan nuti ijaarre. kanarrattis humna namaa fi bu'uuraalee misoomaa sadarkaa olaanaadhaan ijaarree jirra. akkuma argitan xiyyaara nammalee tarsiimawaa ta'edha kan nuti hidhannee jirru. kun ammoo isa kanaan duraa ture caalaa ga'umsa olaanaa kan qabuu fi eessumayyuu gahuu kan danda'udha. Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri muummee ittaanaa Dammaqaa Makkonnen fooramii dinagdee addunyaa Daavos Switzerlaanditti eegalame irratti hirmaachaa jiraachuun isaanii himame. Fooramiin kun marsaa 54ffaadhaaf mata duree walamantaa irra deebiin ijaaruu jedhuun kan taa'amaa jiru yoo ta'u dhimmoota misooma waloo kalaqa teeknooloojii jijjiirama qilleensaa fi hiyyummaa irratti ni mari'atama jedhamee jira. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqaa Makkonnen yaa'ichaan cinaatti hooggantoota dhaabbilee fi biyyoota garaagaraa waliin mari'atanii jiru. Pireezidaantii ittaanaan Taanzaaniyaa Filiippii Moopaangoo waliinis dhimma hidha haaromsaa guddichaa irratti mari'atanii jiru. Piroojeektichi boqonnaa xumuraarra akka ga'es ibsanii jiru. Pireezidaantii ittaanaan Taanzaaniyaa Filiippii Moopaangoo
biyyoota lagichatti fayyadaman gidduutti itti fayyadamni bishaanii haqa qabeessa akka jiraatu Taanzaaniyaan carraaqii eegaltee itti fufti jedhanii jiru. waggoota 5 darbanitti dameen geejjibaa fi loojistiksii fooyya'ina guddaa agarsiisu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Alamuu Simee beeksisanii jiru. Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii raawwii ji'oota 6 Walaayittaa Sooddootti gamaggamaa jira. Dabalata oduu kana Mangistuu Akkumaatu qindeesse. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii gamaggama raawwii hojii karoora baatiiwwan 6 bara baajataa 2016 irratti qooda fudhattoota naannolee waliin mari'ateera. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee damee geejjibaa irratti riifoormii waggoota 5 darbaniif gaggeeffameen bu'aan gaariin argamaa jira jedhan. ሴክተሩ ባለፉት 5 ዓመታት በሪፎርም ውስጥ ነው ያለው። ሴክተሪchi waggoota 5 darbaniif riifoormii keessa jira. Kana keessattis bu'aaleen hedduun kan galmaan yoo ta'an gama geejjiba hawaasatiinis ta'ee loojistiksiitiin yeroodhaa gara yerootti fooyya'insi argamaa jira. በሎጂስቲክስም Ulaan galaanaa guddina dinagdee biyya tokkootiin murteessaa ta'uu kan himan Dr. Alamuun Itoophiyaanis dhimmicha marii fi waliigalteedhaaf banaa taasisuun ishee fayyadamummaa waloo kan mirkaneessuu danda'udha jedhan. ጠቅላላ የአፍሪካን ቀንድ Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa hundaaf ulaa galaanaa to'ataa turteetu ulaa galaanaadhaaf yeroo ammaatti hojii dippiloomaasii cimaa ministeerri muummee hojjetaniin waliigalteen biyyattiif ulaa galaanaa argamsiisuu mallattaa'eera. Kun immoo fayyadamummaa waloo kan mirkaneessudha. በመሪያችን ጥበብና የዲፕሎማሲ ችሎታ ባላሰብነው መልክና ባልጠበቅነው ጊዜ በሯ የተከፈተላት ፕሬዝዳንት ናኖ ኪባ ኢትዮጵያ maricha daandiin guddina dinagdeef murteessaa waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa barbaadaa jedhan. የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል naannoon kibba Itoophiyaa oomishaalee kuduraa fi muduraa avokaadoo, muuzii, maangoo yeroodhaan gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf daandii fi loojistiksiin murteessadha. Kanaaf yoo dhimma kanarratti xiyyeeffannoon hojjetame bu'aa gaariin ni argama. በጣም ወሳኝ ነው። Waltajjicha irrattis raawwiin hanga ammaatti jiru ilaalamuun hanqinoota jiran furuu irratti kan hojjetamu akka ta'e ibsameera. Agarsiisni dippiloomaasii Itoophiyaa durii ammaa fi fuuldura irratti xiyyeeffate daawwattoota hedduun daawwatamaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Agarsiisichi galmawwan gurguddoo 3 bu'uura godhachuun qophaa'u dubbimaa ministeera dhimma alaa አምባሳደር መለስ አለም ሂመኒ ጅሩ ይሄ ኤግዚቢሽን ሲዘጋጅ 3 ዋና ዋና ግቦች ነበሩት። አንደኛ ኢትዮጵያ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት agarsiisni kun yoo qophaa'u galmawwan gurguddaa qabateeti. Tokkoffaa Itoophiyaa dhaabbata tokkummaa Afrikaatti, gamtaa Afrikaatti, igaadii fi dhaabbilee biroo sadarkaa ardii fi idilaa addunyaatti baroota darban shoora guddaa qabduun qormaatiilee ishee mudatan haala ittiin ceete agarsiisuufi. Kana keessatti bu'uura seenaa qabaachuu keenya mul'isuufi. Lammaffaan waltajjiiwwan michoota daneessuu sadarkaa idil addunyaatti sosochii biyyoota walabaa akkasumas waldaalee idil addunyaa kanneen akka League of Nations fi BRICS faa keessa hanga jirrutti adda duree adeemsa dippiloomaasii firadanuu waan taateef gama kanaan fageenya deemne mul'isuudhaafi. Sadaffaa bu'aaleen dippiloomaasii jijjiiramaan dhufan maal fa'i, maaltu nu mudate, kutannoo uummataan akkasumas ogummaa gaggeessitoota keenyaa fi deeggarsa michoota keenyaan akkamiin furuu dandeenye kan jedhu mul'isuudhaafi. ጽናት በመሪዎቻችን ጥበብ በወዳጆቻችን ድጋፍና አጋርነት እንዴት ልንፈታው ቻለን የሚለውንም ለማሳየት agarsiisni kun amajjii 2 hanga amajjii 24tti kan turu ta'uun kan himame yoo ta'u agarsiisicha kanneen hin daawwanne akka daawwatanis waamichi dhiyeessanii jiru. Miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Muhammad Ahmad gama isaaniitiin agarsiisichi barsiisaa akka ta'e dubbatanii jiru. ኢትዮጵያ ከውጭው ዓለም ጋር ግንኙነቷን እንዴት እንደጀመረች ከቀድሞ ጀምሮ ከበጣም ከሩቁ ዘመን ጀምሮ Itoophiyaan addunyaa alaa waliin hariiroo akkamiin akka eegalte durirraa jalqabee hagaarraa waan jiru kan agarsiisudha. Agarsiisni kun suuraan deeggaramuun isaa barreeffamoota gaggabaaboon miidhagfamuun akkasumas wantoota qabatamaan mul'atan tokko tokko qabatee qindaa'uun isaa kanneen isa daawwataniif gaariidha, kan nama hawwatudha. Kana qofas miti, hundaa'uun ammoo barsiisaadha. ነገሮችንም ይዞ በመደራጀቱ ለሚያየው አጓጊ ነው፣ ሳቢ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አስተማሪ ነው። ከሁሉ በላይ አስተማሪ ነው።
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee godaanbaa Adawaa fi hambaalee injifannoo Adawaa waliin hidhata qaban walitti qabuu eegalee jira. Ministeerri ittisa biyyaa Yuunivarsiitiin Finfinnee waldaan gootota Itoophiyaa duraanii fi godaanbaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee hambaalee garaagaraa bulchiinsa magaalattiif kennanii jiru. Gabaasni kan miidiyaa Addis Miidiyaa Neetwoorkii Hasanti Hasan akkattaa nutti qindeessiteerti. Kabaja gurraachota addunyaa faajjii bilisummaa Afrikaanotaa ibsituu gootummaa Itoophiyaanotaati injifannoon Adawaa. Godaanbaan seenaa fi guddina Adawaa madaalu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ijaarameera. Godaanbaan kun seenaa Adawaa haala ibsuu danda'uun kan ijaarame yommuu ta'u hambaaleen kallattiin seenaa injifannoo Adawaa waliin hariiroo qabanii fi ibsan sassaabamuun godaanbicha keessatti walitti qabuun daawwannaaf akka dhiyaataniif koreen sassaabbii hambaalee hundaa'uun hojjechuu irratti argama. Abbaan taayitaa giddugala qorannoo fi eegumsa hambaalee Itoophiyaa Yuunivarsiitii Finfinneetti giddugalli qorannoo hambaalee raayyaa ittisa biyyaatti bulchiinsii fi qo'annoon hambaalee godaanbaan magaalaa Finfinnee fi waldaan gootota Itoophiyaa duraanii hambaalee Adawaa harka isaanitti argaman godaanbichaaf gumaachaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hambaaleen namoota dhuunfaa fi dhaabbilee harkatti argaman seenaa Itoophiyaanotaa waggaa 128 dura seenaan Adawaa akkamitti adeemsifame isa jedhuuf agarsiistuu fi ragaa qabatamaadha jedhan. ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ይሄ ለኛ ትውልድ ብቻ አይደለም ለመጪው ትውልድ ደግሞ እኛ ተንከባክበን ማሳለፍ እንድንችል kun seenaa guddaadha. Dhaloota kana qofaaf utuu hin taane dhaloota dhufuuf immoo kunuunsinee dabarsuu akka dandeenyuuf hambaaleen abbaa taayitaa hambaaleen Itoophiyaa Instituutiin hambaalee raayyaa ittisaa hambaaleen Yuunivarsiitii Finfinnee godaanbaan magaalaa Finfinnee akkasumas hambaaleen namoota dhuunfaa biratti faffaca'anii argaman walitti qabamaa jiru. Haa ta'u malee kuni gahaa miti. Isin har'a kana nuuf gumaachitaniittu baay'ee isin galateeffanna. Hambaaleen seenaa Adawaa kan namoota dhuunfaa ta'uu hin danda'an. Isaan bilisummaa biyyaa fi guddina biyyaaf gumaacha olaanaa waan taasisaniif seenaa gootonni Adawaa hojjetan dabalatee bakka ulfina qabeessa kanatti kabajaan taa'utu irra jiraata. Seenaan Adawaa seenaa guddaa ta'uu isaatiin godaanbaan seenaa Adawaa madaalu ijaarameera kan jedhan qaamoleen hambaalee gumaachan hambaaleen haala seenaa isaanii madaaluun bakka kana taa'uun isaanii qo'annoo fi qorannoo akkasumas daawwannaaf akka oolan kan dandeessisudha jedhan. በቆራጥነት ይህንን አይነት የድሮውን ታሪክ yeroo jalqabaaf godaanbaan seenaa Itoophiyaa durii fi gootummaan Itoophiyaa itti waamamtee bakki itti leellifamuu fi agarsiifamu yoo ijaaramu nuyi waldaan gootota Itoophiyaa duraanii baay'ee nu boonsa. መከላከያ እንደ መከላከያ ያቀረባቸው የተወሰኑ ቅርሶች አሉ. Raayyaan ittisaa akka raayyaatti hambaalee muraasa dhiyeesse qaba. Tokkoffaa yeroo waraana Adawaatti meeshaalee waraanaa hojiirra oolan dhiyeessinee jirra. Lammaffaa dhiyeessii loojistiksii yeroo sana turanii fi meeshaaleewwan dhiyeessinee jirra. Sadaffaa irratti tarsimoo waraanaa yeroo Adawaa turanii fi kanneen waliin wal qabatan dhiyeessinee jirra. Hambaalee gara godaanbaa Adawaa galan keessaa madfii qawwee garagaraa eeboo fi gaachanaa fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo tajaajila loojistiksiif oolanii fi meeshaaleen garagaraa keessatti argamu. Amantaan deeggarsa boba'aa konkolaattota tajaajila uummataa kennan irratti taasifamaa ture akka irratti taasifamu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksisee jira. Fooyya'insi deeggarsa boba'aa kun kan taasifame awutoobisoota gurguddoo, awutoobisoota giddugaleessaa fi xixiqqaa akkasumas bajaajotaaf ta'uun isaa ibsamee jira. Bu'uuruma kanaan amajjii 1 bara 2016 irraa eegalee hanga waxabajjii 30 bara 2016tti baatiiwwan ja'an itti aananiif konkolaattota fayyadamtoota beenzinaaf leetira tokko irratti deeggarsi birrii 22 fi saantimni 36 taasifamaa ture gara birrii 19 fi saantima 16tti akka xiqqaatu himamee jira. Fayyadamtoota naafxaa adii fi kirooziniif leetira tokko irratti deeggarsi birrii 23 fi saantima 21 ture gara birrii 19 fi saantima 89tti kan hir'ifamu ta'uun isaa ibsamee jira. Konkolaattota hirphaa boba'aa fayyadaman konkolaattota fe'iisaa uummataa giddugaleessa fi xixiqqaa akkasumas taaksii fi konkolaattota miil sadeef tilmaamni hirphaa boba'aa ji'a sadiin kan sirreeffamu waan ta'eef amajjii 1 bara 2016 irraa eegalee hanga bitootessa 30 bara 2016tti hirphaan deeggarsa fayyadamtoota beenzinaaf kennamaa ture liitira tokkoon birrii 12 fi saantima 78 irraa gara birrii 6 fi saantima 39tti naafxaa adii fi kirooziniif kennamaa kan ture birrii 13 fi saantima 27 irraa gara birrii 6 fi saantima 63tti liitiraan kan hir'ifame ta'uu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksisee jira.
Labsiin bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa fayyadamummaa abbaa qabiyyee kan mirkaneessuu fi alseerummaa kan dhabamsiisu ta'uu biiroon lafaa Oromiyaa beeksisee jira. Qindeessummaa biiroo lafaa Oromiyaa fi eejensii tumsa misooma idil addunyaa Ameerikaa USAIDtiin hojiirra oolmaa labsichaa irratti waltajjiin hubannoo gabbisuu Finfinneetti taa'amee jira. Abaayyoo Kafanii dabalata qaba. Waltajjiin hubannoo uumuu hojiirra oolmaa labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe lakkoo 248 muraa 2015 irratti xiyyeeffatu magaalaa Finfinneetti qooda fudhattootaaf kennameera. Waltajjii irratti labsiin bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa lakkoo 248 muraa 2015 itti fayyadamummaa caalmaa abbaa qabiyyee kan mirkaneessu ta'uun yaadachiifameera. Labsichi alseerummaa lafaan walqabatee yeroo hedduu dhaga'amuus kan hambisu ta'uunis ibsameera. Qindeessummaa biiroo lafaa Oromiyaa fi eejensii tumsa misoomaa idil addunyaa USAID'n hojiirra oolmaa labsichaa irratti waltajjii leenjii hubannoo waliigalaa uumuu magaalaa Finfinneetti adeemsifame kan irratti hoggan siyaasaa fi kan caasaa lafaa qorattoonni fi qooda fudhattoonni biroo hirmaataniiru. Qooda fudhattoonni kunniin labsicha hunduu hubatee hojiirra oolmaasaaf tumsuu akka qabu ibsan. Kanaan dura seerota keessatti kan ture mirgi qonnaan bulaan yookiin horsiisee bulaan gamiisa horsiisee bulaan lafa irratti qabu mirgoota umurii dheeraa yookiin otoo yeroodhaan hin daanga'in mirga itti fayyadamuu ni qaba jedha. Haa ta'u malee mirga itti fayyadamaa kun maal fayyadamuu danda'a kan jedhu wantoota muraasa qofaadha. Qotee itti fayyadamuu qofa irratti dhimma qonnaa irratti kan xiyyeeffate qofaadha. Yeroo ammaa kana immoo akkaataan ittiin namni yookiin qonnaan bulaan horsiisee bulaan gamiisa horsiisee bulaan qabiyyee lafaa qabu tokko mirga diinagdummaa lafaa irratti fayyadamuu akka danda'uu fi ofii isaatti itti fayyadamuu kireeffatee itti fayyadamuu qabsiisee liqeeffatee irra caalaa jiruuf jireenya isaa fooyyessuu akkaataa itti danda'uun labsiin haaraan kun bahee hojiirra oolee jira jechuudha. Qonnaan bulaan lafa qabu kana akkamitti fayyadamee jiruuf jireenya isaa fooyyessuu danda'a kan jedhu labsii kana keessa sirriitti taa'ee jira jechuudha. Labsii kana keessatti ulaagaaleen ittiin namni lafa isaa kireeffachuu danda'u, wabii godhatee liqaatti fudhachuu danda'u, maallaqa faayinaansii dhaabbilee garaagaraa irraa maallaqa fudhatee akkaataa ittiin lafa qabu sana irratti lafa qabu keessa harka walakkaa irraa kiraadhaan qabsiifatee qabiyyee isaa sanaa callaa xaawoo fakkeenyaaf callaaf calloomina dabalan keessa inpuutiiwwan garaagaraa fakkeenyaaf xaawoon jira, sanyii filatamaan jira, paakkeejiiwwan garaagaraa jiru. Isaan kana lafa isaa irratti xaawummaa lafa sanaa eegee jiruuf jireenya isaa karaa fooyyessuu danda'u kan gargaaru jechuudha maallaqa inni ittiin argatu kun. Tokkoffaan lafti dijitaal ta'u kuni lafa inni qabu sun galmaa'ee taa'a irratti dabalee akka hin galmeessine labsii kana keessa taa'ee jira jechuudha. Kanaaf labsiin guyyaa irraa kun hubannoon kun qaama laficha bulchuu fi qaama godina sana yookaan aanaa sana bulchaniif kan kennamaa jiru jechuudha. Duraan lafti kan kireeffamaa ture lafa seeraan alaa akka seeraan alaatti kan kireeffamaa ture. Amma garuu hanga maaksimam hanga waggaa 10tti kana dura hanga waggaa 15 illee kan jedhu ni jira ture. Hanga waggaa 10tti kireessite faayidaa sirrii irraa argatta. Maallaqa illee akka liqii illee kan itti argattu sii ta'a jechuudha. Namni lafa kanitti lafa kokkiyya kan inni jechuu danda'u yoo mirga abbaa qabiyyummaa qabaatedha. Yoo mirga abbaa qabiyyummaa qabaatedha. Mirga abbaa qabiyyummaa qabu taana lafti kun kiyya jedhee immoo seera fuulduratti waan ittiin mo'atu hin qabu jechuudha. Kanaaf wanni gaarii labsii kana keessatti kan duraarraa wanti adda godhu namni abaluu jedhamu tokko qabiyyeen isaa seeraan ala jedhamee yeroo bira gahamitti harkaan molqamuu danda'edha. Kun waan gaariidha. Mirga abbaa qabiyyummaan qabdu yoo taate yeroo kamittuu lafti sun kee miti jechuudha. Si bira gahamnaan seeraan sirraa molqama kazinaa mootummaatti deebi'aa jechuudha. Kanaaf alseerummaa lafaan kan wal qabatu hambisuudhaatiif labsicha kalabsitti meeshaa guddaadha jechuudha. Qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa Agaarfaa oomisha damaa fi furdisa loonii irratti bobba'an bu'aa gaarii argachuu isaanii himanii jiru. Aanichatti qofa mala namaatiin jabbiloota 14,000 ol diqaalomsuun hawaasaaf raabsamuun ibsamee jira. Jamaal Nageessu. Qonnaan bultoonni aanaa Agaarfaa Adde Faana'ee Baqqalaa fi obbo Amaan Sa'uu hojiiwwan qonnaa garaagaraa hojjetaa jiraachuu kaasanii yeroo ammaa gaagura kanniisaa ammayyaa fayyadamanii damma oomishaa kan jiran yoo ta'u bifa ammayyaatiin damma oomishuun fayyadamaa ta'uuf carraaqaa jiraachuu ibsanii ta'us garuu hanqinaaleen dhiyeessii wal qabatan tokko tokko waan jiraniif qaamni dhimmi ilaallatu akka isaaniif furu gaafataniiru. Waan an hojjedhu dammallee nan hojjedha horiillee nan horsiisa horii naannaniin jira qamadillee nan oomisha. Ani garuu ka haga inni hojjete numan argadha baay'ee man argadha dheeta yaada akkan itti qophaa'etti. Hanqinni waan jiru amma odoo kan murru ta'e maashiniin argamu maashiniin jiru
uffatallee hin soyin uffanni ka duraanii moofa'ee ciccite uffatallee hin barbaanne. Anamma wanni dalagu kinniisalleen dalaga horiilleen furdisa hoolaalleen furdisa irshaan qonnalleen dalaga. Anamma caalmatti barana hojii kanatti seenuun kiyya tanaan dura gaagura sadi bichaa qaba ta hammayyaa ka coomsaatti bada ka aadaatiin fayyadama. Calaltuun deemaa hanqina jira maxxansituun gagaa hanqina jira wantoonni akkanaa kunoo kanuu guutamtaate hojjetaan misooma qonnaa aanaa kennaa dagmoo haala gaariidhaan nu deeggaraa jira jechuu barbaade. Hojjetaan misooma qonnaa aanaa Agaarfaa Haydar Dabballoo akka ganda isaaniitti giddugala furdisa sangaa 40 qonnaan bultoota waliin wal ta'uun hundeessuu ibsanii gama isaaniitiin immoo deeggarsa ogummaa barbaachisu qonnaan bultootaaf kennaa jiraachuu himaniiru. Nuti akka ogeessa qonnaatti deeggarsa nu kennu deeggarsa ogummaa kennaafi turre naannoo kanatti naannoo mandara foonii keessatti gurmaa'uudhaan inishatiivii misooma fooniitiin naannoo giddugala furdisa sangaa 40 naannoo kan akka ijaaramee jirudha. Bulchaan aanaa Agaarfaa obbo Muhammad Awwal Kadiir gaagura kanniisa ammayyaa 13,000 olii fi mala namaatiin jabbilee 14,000 fi 400 diqaalomsuuf karoorfatanii caalmaan milkeessaa jirra jedhanii rakkoo hanqina dhiyeessii qonnaan bultoonni kaasan furuufis qaamota dhimmi ilaallatu wajjin hojjetaa jiraachuu ibsaniiru. Gaagura baranaa hin dhiyeessineetiin hin qabanneetiin jenne gara gaagura 13,000 olii qabanneetiin isa keessa 1,100 dhiyeessine kinniifni illee itti galee yeroo amman tanaa baay'een isaa tajaajila daa'imaa uummanni argachuudha danda'u ganda asaanoo irratti ganda ilaannii irratti ganda qonnaan bulaa shanakkaa irratti karaa guutuu ta'e milkaa'ina gaariidhaan kan raawwatamaa jiru ta'uu isaati. Bulchaan godina Baalee obbo Abdulhakiim Aliyyi karoora xiiqiitiin hojiileen garaagaraa jireenya qonnaan bultoota jijjiiran hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Hojiin hojjetamaa jiru kana qofa miti qonna qofa irratti xiyyeeffanneeti miti kan hojjetaa jirru karaa horsiisatiinis bal'inaan hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru keessattuu akkuma Oromiyaa galaana daa'imaa goonedha yeroo baay'ee pireezidaantiin keenya dubbachaa ture bara darbees gaagura ammayyaa baay'eedha kan raabsaa turre gara gaagura ammayyaa 55,000 ta'u qonnaan bulaa biraan geenne jennee karoora qabannee turre 8,000 ka ta'u aga ammaatti qonnaan bulaa biraan geennee jirra. Oomishaa fi oomishtummaan kanaan dura beellada kanarra argamus akka dabalu gochuudhaaf gara sanii fooyya'aatti hojjetamaa jira. Tokkoffaa AI irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Bara kana gara horii 90,000 ta'u akka mala namaan diqaalomsuutiin sanyii fooyya'aa akka isaan kennan gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Kanarrattis gara parsantii 43 ka ta'u amma hojjennee jirra jechaadha. Hagammaatti parsantii 43 ka ta'u hojjennee jirra. Godina Shawaa Kibba Lixaatti mukkeenii fi meeshaalee garaagaraa irraa xaa'oo uumamaa qopheessuun filannoo xaa'oo qonnaan bultootaa hir'isuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri qonnaa godinichaa beeksisee jira. Qonnaan bultoonni aanaa Wanciis kompoostii qopheeffachuudhaan fayyadamoo ta'uuf hojjetaa jiraachuu himanii jiru. Sattoota Shooma. Waraanota addunyaa irra jiranii fi dabalii gatii boba'aa irratti mul'atuu fi sababoota garaagaraan gatiin xaa'oo yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Dhiibbaa gatii xaa'oo kana jalaa bahuuf filmaanni tokko xaa'oo uumamaa yookiin kompostii fayyadamuudha. Kanuma bu'uureeffachuun kutaalee biyyattii garaagaraatti qonnaan bultoonni kompostii qopheessuun itti fayyadamaa jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciittis hojiin qopheessa kompostii kun xiyyeeffannoo argatee hojjetamaa jira. Ogeessonni qonnaa aanichaas qonnaan bultootaaf deeggarsa ogummaa taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Ogeeyyii sadarkaadhaan dhimmi kun ilaallatuufis hubannoo adda addaa kennee jirra. Qabatamaadhaan asseessifnee mana kana keessatti piraaktikaalii agarsiisnee hojiitti akka galan goonee jirra. Qonnaan bulaallee asumatti barsiisnee hubachiisnee qeeqeessaatti akka kompoostii kana saanduqa 2-3 hojjetatu. Sana biratti kompoostii idilees akka qopheeffatu goonee jirra jechuudha. Kompoostiin idilee kompoostiin barmii iddoo kana keessatti kan hojjetamaa jiru. Isa keessaa bu'aa iddoo sanarraa arganne kompoostii sanarraa bu'aa arganne as finnee biyyoo bosonaatii fi ashawaadhaan reeshoo isaa wantu sirii reeshoodhaan waliin makne kompoostii asirratti oomishame sana finnee asitti biqiltuu keenya ittiin oomishuudhaaf itti gargaaramaa jirra jechaadha. Qonnaan bultoonni aanichaas faayidaa kompostii mi'eeffatanii kompostii gosoota garaagaraa mukkeenii fi daaraa irraa bifa salphaa ta'een qopheeffachaa jiraachuu himaniiru. Qamadii yaa'u marsaa gizee dura calqabnu xaa'oo qofaan calqabne amma akkaatuma amma mul'atu kanaan amma qixxeessa jechaan 50% warmii kompoostidhaa fi kompoostii buullatti awwaalamu sanaa fi 50% immoo yaa'u xaa'oodhuma warshaatiin gargaaramaa jirra. Kompoostii warmi kun amma warmi kompoostiidha kuni. Kompoostiin immoo boolla biraa kan awwaalamu
biqiltootarraa yaa mukoolirraa haraa manaarraa wanti qophaa'u immoo akkaataa gosa lamaan bilcheessine yaa'u kuduraa muduraales ta'e maasii qonna maasii boroorraa itti gargaaramaa jirra. Yaa'u kun yaa'u baala ciccitaa yaa'u waan silaa maraammoo kanaaf dafee raammuun kun dafee kukkutuu danda'u nyaataaf gargaaramuu danda'uu fi dikee qeerraa dikee manarraa haraa dikee goggogaa manarraa sanaa fi yaa'u bishaanu. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa wancii guuttataa Qanaasaa anichatti lafa barana faca'u keessaa 40 irratti kompostii fayyadamuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Lafa hektaara hedduu ittiin oomishna jenneeti kan qabannee jirru. Akka aanaa keenyatti hektaara 33,340 ol hin qotama bara baraanii lafa aanaa keenyaa keessayyee. Lafa kana keessaa yoo xiqqate parsantaa 40 illee kompostiidhaan kavar gochuutu nurra jiraata jennee karoorsinee hojjechaati kan jirru. Sanaaf immoo keessumaa naannoo boroo qonnaan bulaatti kan dhiyaatu kana bal'inaan kompostii qofaallee fayyadamnee bakki itti oomisha gaarii argachaa jirru jira. Akka godina Shawaa Kibba Lixaatti hojiin kompostii qopheessu kun xiyyeeffannoo olaanaa argachuu kan himan ammoo itti gaafatamaa itti aanaa waajjira qonnaa godinichaa obbo Taaddasaa Nuurooti. Kompostii gosa sadiidha. Xiyyeeffannaa addaatti kennee yeroo ammaa kana qophaa'u godhamee kan deemaa jiru. Keessaayyuu kompostii idilee bal'inaan kan qophaa'aa jiru waan ta'eef bara kana kompostii idilee qonnaan bulaan qopheeffachuu qaba jennee haala qabatamaa godina keenyaatiin karoorsine miliyoona 5.9 kan karoorsinee jiru. Achi keessaa hanga ammaatti naannoo miliyoona 4.2 raawwatameeti kan jiru. Aanaalee godina Booranaa Bahaatti lafa hektaara 52,000 ol irratti hojiin misooma sululaa hojjetamaa jiraachuu waajjirri qonnaa godinichaa beeksisee jira. Godinicha aanaa madda walaabuutti hojii misooma sululaa daagaa qotuu lafa hektaara 6,000 irratti hojjetamuu eegalee jira. Taaddasa Tarrafa. Godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuutti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa gandoota garagaraatti sirna ho'aadhaan eegalameera. Uummanni godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuu gariin horsiisee bultoonni qabeenya uumamaa kunuunsan irraatii faayidaa guddaa akka argachaa jiran dubbatan. Daagaan nu hojjennu kun daagaa gosa sadii, daagaa biyyoo, daagaa nyaara wannaa fakkaatu kan baatii fakkaatu jechuudha. Deebii ammootiin sababi daagaa kan hojjenneef faayidaa isaa arginee jechuudha asiin dura. Faayidaan isaa guddaan nu agarre daagaa kana bara dheeraa hojjenne waggaa gara 12 hojjenne jechuudha. Waggaa 12 hojjenne kana keessatti yeroo duraa bakka wirtuu misooma ganda abbaa sirbaa yookaan iddoo addaa naannoo waajjira gandaatti irratti hojjenne jechuudha. Kan ammootiin bishaan garraa kana gad dhufa mara qabamanii bishaan sun lafti sun itittee bu'aa isaa arginee biqiltuu addaatti dhaabne faayidaa guddaa irraa arginee jechuudha. Kana yoo oomishnee tolfan yoo ijaarree gabbifnee lafa kana bareechifan waan gaarii waan bareedu nama dhagahama waan irraa argannuufi amilee guddooni ganaa uummanni keenya har'aa miti guyyaa biraatti bahee hojii tana waan mi'aawuufi itti gammaduu qabna jechuudha. Qophiidha akka malee qophiidha uummanni keenya fedha isaatiin hamileedhaan wal kakaasee gandoota irraa walitti birmatee jechuudha bifa akkanaa bifa ho'aa kanaan itti jira jechuudha. Hojii sululaa misoomsuu fi daagaa qotuu kana cimsanii akka itti fufanis dubbatanii jiru. Hawaasni kun ammoo itti amanee guyyaa 30 halkan 30 beela'urra guyyaa 60 hojjechuu qabna jedhee sa'aatii 24 beela'urra guyyaa 60 hojjennee biyya keenya misoomsinee dandamannaa dhala dhufu agarsiisaa jirra jechuudha. Bishaan asirra yaa'ee dabru kana akka asirratti qabamee biyyeen tun hin jiraatte gabbattu akkanat asirratti baanee daagaa kan hojjennu. Gammoojjummaa tanarraa akkasiin fooyyoftu godhaa waan jirruuf kanaaf harmarra bahee uummanni kun amma dur agartee faayidaa waan irraa argate waggaa yoo xiqqaate waggaa 3 okaaya horii miidharraa baasee citaa duraan alaa fa'amee nu dhufu cidii alaa gaararraa fa'amtee nu dhuftu kanarraa baanee citaa keennan fayyadamaa waan jirruuf kanaaf agartee mi'aa isaa argee hawaasni keenya mi'aa isaa dhiiraadhaan xiqqaa guddaan hundi irra bahee kanaaf akkanatti hojjechuu jira amma agartee misooma kanaaf. Bulchaan aanichaa obbo Abdul Karim Adam uummata aanichaa waliin ta'uudhaan lafa hektaara 6,000 kunuunsuuf akka karoorfatan dubbatanii jiru. Guyyaa kana hektaara 6,000 sadarkaa aanaa madda walaabuutti karoorfame keessa iddoo amma argamu ganda abbaa sirbaa kanatti naannoo hektaara 250 miira kanaan bahee uummanni keenya qabeenya keenya kunuunfachuu danda'uu qabna. Qabeenyi guddaan nu qabnu lafa keenya qabeenyi guddaan nu qabnu bishaan keenya jedhee akka mootummaan keenya qabeenya keenya qabnu irratti rakkoo keessa ture qabeenya keenya lakkaa'uu jalqabee jira hawaasni. Akka godina Boorana Bahaatti aanaalee 8 keessatti lafa hektaara 52,000 ol misoomsuuf akka karoorfame hoogganaan itti aanaa waajjira qonnaa godinichaa obbo Israa'el Duubaa dubbataniiru. Sululatti tokkoffaa aanaa madda walaabuu irra jalqabneerra, aanaa liiban irra jalqabneerra, aanaa walaabuu lixaa irra jalqabneerra.
Haaluma wal fakkaatuuf aanaa dhaasiitii fi aanaa areeroo keessallee jalqabamee jira jechuudha. Akka godina Booran Bahaa aanaa Madda Walaabuutti har'a gaara kanarratti jalqabamee jira jechuudha hojiin daagaa qotu. Egaa namoonni as jiran horsiisee bultoota gariin margaaf citaa asirraa haammamu loon isaaniitiif akka fayyadaman. Gama biraatiin immoo egaa piroojeektiin gannaalee daawwaa meegaawaatii 300 ol maddisiisu akka biyyaatti iddoo kanatti argama. Misoomni daagaa asitti qotamu kun immoo isaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Asumarraati akkuma arginu fageenya muraasa irratti kanaaf uummanni aanaa Madda Walaabuu kunuunsa qabeenya uumamaa sulula misoomsuudhaan akkasumas daagaa qotuu fi istiraakcharoota garaagaraa qopheessuudhaan hojii irratti bobba'ee jira. Bulchiinsi magaalaa Shaggar kaffaltoota gibiraa amanamoo fi adda duree ta'aniif beekamtii kennee jira. Bulchiinsi magaalattii humna sassaabbii galii dabaluuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuus himee jira. Wasanii Amaaree dabalata qabdi. Bulchiinsi magaalaa Shaggar bara baajataa kana raawwii hanga ammaattiin galii gibiraa irraa birrii biliyoona 7.5 walitti qabeera. Bulchiinsi magaalichaa galii kana dhaabbilee daldalaa magaalattii keessa jiran 45,000 ol irraa kan sassaabee ta'uun himameera. Dhaabbilee kanneen keessaayis qindeessummaa waajjira galiiwwanii fi mana maree daldalaa waldaalee seektara bulchiinsa magaalaa Shaggariin kaffaltoota gibiraa amanamoo fi adda duree ta'aniif badhaasa fi beekamtiin kennameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa guddina magaalaa tokkoof galiin murteessaa ta'uu eeruun kaffaltoonni gibiraas gibira haqummaan kaffaluun misooma magaalattiis akka tumsan hubachiisaniiru. Taaksiif gibiraaf birrii tokko yoo kaffaltan birrii 100 yoo kaffaltan tajaajilli keenya isiniif 1,000 akka ta'ee beekuu qabdu. Isin nuuf miliyoona 1 yoo kaffaltan tajaajilli keenya isiniif miliyoona 10 akka ta'e sirriitti beekamuu qaba. Sirriitti hubatamuu kan qabu maalinni qulqullina magaalaa tokko kan ilaalamu parsantii meeqa diinagdee keessatti kaffaltiin gibiraa gahee isaa jenne yoo laallee hojii baay'ee akka nu eeggatu hin beekama. Itti gaafatamaan waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Shaggar Malkaamuu Ambaa'u hawaasa gibira kaffaluuf hojiin hubannoo uumuu kennamaa turuu ibsaniiru. Galiin kan itti walitti qabamu labsii qaba. Qajeelfama dambii adda addaa irratti karaa hundaa'een galiin walitti qabama. San irratti hundoofnee kan irratti hubannoo yeroo adda addaa kennu akka hojii tokkotti qabannee jirra. San irratti hundaa'uudhaan kaffalaa gibiraa keenyaaf mana hojii keenya waliin taanee galii yerootti galii qulqulluu ta'e si'aa ta'e akka walitti qabuu dandeenyuuf marii jalqaba waggaa irratti sadarkaa caarraa jalqabne taansinii sadarkaa baan sadarkaa aanis fi dhaabbileen adda addaas taaksii isaanii yeroodhaan akka kaffalan hubannoo godhaa turre irraa kaanee yeroo ammaa kana guyyaa irraa san irratti hundoofnee raawwii bara darbee madaallee taaksii kallattii alkallattii fi galii mana qopheessaa fi naamusummaa isaanii ilaallee kaffaltoota gibiraa adda duree ta'an guyyaa irraa asitti badhaasnee jira jechuudha. Pireezidaantiin mana maree daldala waldaalee seektaraa bulchiinsa magaalaa Shaggar Luba Taayyee Lataa daldaltoota garaagaraa sadarkaa addunyaatti oomisha isaanii akka beeksisaniif hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Gara fuula duratti wanta goonu keessaa inni guddaan ammas hubannoo kennamaa jiru itti cimsaa deemuu daldalliif investimentiin magaalli keenya Shaggar qabdu addunyaadhaaf beeksisuu. Kanaaf amma fuula duratti biyya Ameerikaa irratti Expo 2 qopheessine daldaltoonni keenya sadarkaa addunyaatiin keessaa daldaltoonni Shaggar daldala isaanii akka beeksisan, investimentii isaanii akka beeksisan, oomisha jiran akka beeksisan, tajaajila isaanii akka beeksisan hojiin guddaan hojjetamaa jira. Kaffaltoonni gibiraas badhaasni argatan caalmatti akka hojjetaniif kan isaan onnachiisu ta'uu himuun kaffaltoonni gibiraa isaan biroos fakkeenyummaa isaanii akka hordofan dhaamaniiru. Gibira gaarii mootummaa kaffalee tajaajila gaarii akka biyyi keenya argattu gochuudhaaf badhaasa kana ana duwwaa otoo hin ta'in daldaalota filaman badhaafamanii jiru. Ani baay'een gammade. Badhaasa argachuu keenyaan baay'ee gammanna. Gibira kaffallee badhaasama waajjira galii nuu qopheesse kana baay'ee gammanna baay'ee si'aayina guddaa qabaa jecha. Mootummaan gibira sassaabu malee daandii hojjechuu hin danda'u, bishaan hojjechuu hin danda'u, mana barumsaa hojjechuu hin danda'u, waajjira fayyaa immoo xeenaa xaabaasa jennu sana kana hojjechuu waan hin dandeenyeef tajaajilaalee bu'uuraa mootummaan hojjetuuf galma waan ta'uuf daldalaan kamiyyuu yeroodhaan waan isarraa eegamu
mootummaadhaaf yoo kaffale mootummaan immoo deebisee uummata isaa waan ittiin tajaajiluuf kaffalaan gibiraa namni kamillee namni hojii hojjetu kamuu mootummaadhaaf kaffaltii isarraa eegamu yeroo isaa eeggatee akka kaffalu ergaa kun dabarsa. Daldala magaalaa keenya biyya keenyaatiif nuti amanamaa gabara kaffalaa taanii waan argannu waan hojjannirraa kaffallee biyya keenya haa ijaarru jedha. Bulchiinsi magaalaa Shaggar bara baajataa 2016tti galii birrii biliyoona 25 walitti qabuuf karoorfatee hojjetaa jiraachuu ragaan waajjira galiiwwanii magaalicharraa arganne ni mul'isa. Kan daawwachaa jirtan kun oduu sa'aatii 6 kallattiin isin bira gahaa jirudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma odeeffannoo maddeen alaarraa argannetti ceena. Sodaa haleellatiin wal qabatee dooniiwwan dhibbantaan 40 ol hulaa galaana diimaatti fayyadamuu dhiisaa akka jiran himamee jira. Naannawichatti muddamni isaa hammaachaa akka jiru eeramee jira. Teewodiroos Tolaa dabalata qaba. Country that is part of the US Red Sea coalition that has performed airstrikes on Houthi targets in the past week. Dutch shippers fear they now could become targets. Haleellaa tibbanaa US Ameerikaanii fi United Kingdom UK'n garee fincilaa jedhaniin Houthi irratti raawwatan hordofee muddamni naannawa galaana diimaatti hammaataa dhufeera. Haleellaan qindoominaa gareen biyyoota lixaa garee Houthi irratti raawwatan kan hordofee garichi haaloos qabatee aggaammii irra gaatiin jiru qolachuudhaaf murteessee carraaqaatii jiraachuu isaa beeksiseera. Taateen amma mul'ate kunis gareen Houthi buufata galaanaa Rotterdam gaaga'uun buufatichi hojii dhaabuudhaaf akka ta'e waldaan buufata galaanaa Neezerlaandis beeksiseera. Buufanni galaanaa Rotterdam kan qabeenyummaan isaa kan biyya Neezerlaandis ta'e kunis Awurooppaatti buufata galaanaa isa guddicha ta'edha jedhameera. Buufanni galaanaa kunis dooniiwwan gurguddoo meeshaalee bahiif galii ardii Awurooppaa irraa gara Eeshiyaatti fe'aman harki 40 kan ittiin geejjibsiifamu buufata galaanaa isa ijoo ta'edha. Maarree amma tarkaanfii garee Houthi fi muddama warra lixaa gidduutti naannawa galaana diimatti uumameen geejjibsiifni meeshaalee akka galaana irra turu yookaan harkifachuudhaa danda'u himameera. Business in Rotterdam Port, the main gateway to Europe, had already been slow due to decreased demand caused by high inflation. Muddamnii fi taateen galaana diimaa irratti mudataatii jiru kunis dinagdee Awurooppaatii fi Eeshiyaa miidhurra darbeetis fedhii fi dantaa biyyoota addunyaa hedduus miidhatii jiraachuutu ibsame. A very important effect is that the cost of transport are increasing. The container carriers have increased their tariffs. Durattuu baasiin geejjibaaf loojistiksii dabaluu eegaleera. Baasiin kaffaltii meeshaalee fe'amanii dabaleera. Yeroon geejjibsiisaas dabaleera. Also the value of time, the value of the cargo that is important. Tibbanas Houtiin doonii biyya Giriik kan gara Izraa'elitti imalaatii jirtu misaayila baalaastikiitiin haleeletii ture. Kunis doonettiin waan akeekkachiisa itti kennameef fudhachuu diddeef ta'uu garichi beeksiseera. Ammas aggaammii Ameerikaatii fi warra lixaa kamiyyuu qolachuudhaaf tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuusaa akka itti fufu gareen Houtii kuni beeksiseera. We will not hesitate to do everything we can and we will confront the American aggression. Tarkaanfii kamuu fudhachuuf duubatti hin jennu. Fuulletti Ameerikaa ofirraa qolachuuf ejjennoon keenya olaanaadha. Aggaammii Ameerikaa kamuu ni qolanna. Sochii Ameerikaa dhaabsisuuf haleellaa misaayilaa taargeetii eeganiis fudhachaa jirra. Tarkaanfii isaan fudhatanii olii fudhachuu dandeenya. Dooniiwwan Ameerikaa fi Israa'elii haleeluu itti fufna. We are more determined to continue and target ships linked to Israel. Ameerikaa fi Biriiteenis waliin ta'uudhaan haleellaa misaayilaa baalaastikii Houtii qolachuun tarkaanfii isaaniitis akka cimsanii itti fufan beeksisaatii jiru. Tarkaanfiin tibbana fudhatamaatii jirus kanuma kan mirkaneessudha. Tibbanumas Houtiin doonii Ameerikaa konteenara meeshaalee fe'atteetti turtes haleeleetii turte. Eeyyeni lukkuun caarteeti haaduu ittiin qalamtu ofitti baafattee kan jedhan kan fakkeessedha. Gochi warra lixaatii fi Houtii gidduutti uumamaatiin jiru kuni. The Houthis claim they're only targeting ships linked to Israel in response to the war on Gaza. Tonight, the Pentagon saying it launched another round. Iraan biyyoota garaagaraa keessatti iddoolee gareeleen shororkeessitoota manneeffatan jettee haleeluu ishee beeksiftee jirti. Haleellaan Iraan kun Iraaq, Paakistaanii fi Siiriyaa keessatti kan raawwatamedha jedhamee jira. Haleellawwan kunneen iddoolee gareeleen shororkeessitoota